Abdatamaatu si dukkanaanoo si targaa jalqabaatee eebbiftee amma dhumaatti silgaa lapheen koo siif gaggabaa saliila meeshaan eeboo haadharra oonattaantaa Abbasi maleen qabu Fanadabeen abtaate binyaata jireenyi koo kan keeti itti koo sirraa maddaa ati yaa Yesuus narratti maqaa qabdaa ansi fanadabeen abtaate binyaata jireenyi koo kan keeti Ithiko sarramada Tia Yesus narratti maqaa qabda Oduna nafsi giddu Hayyoo koo hindan kisu Garri sobaa qotamee Tasabur kakun gosu sila jirenya kabu yona fayara tae onnen koyun abati oson sirada bae asifana dabae naftate binyada jirenya ko kanketi itiko saramada Tia Yesus narratti maqaa qabda Kallacha furii lubbuu yaa bilisummaa koo Iddaa du'aa gogsitee dhiigaan seddi koo Nana betamsi tuke makaketi gunduma orma ojisi namadu sifala faradema sifana demae naftate binyada jireenyi koo kan keeti ithiko sarramada Tia Yesus narratti maqaa qabda Anwaq ergisaan qabu keeffadhee simfaarsu mooticha na fayyisee Nanarsaan eebbisu Walaaloonaan katabee Madaaluun fidasaa Olaaf gugee kan caalu Dhibaayyoo lubbootisaa Ansiifana daba'ee naftaate binyaada Jireenyi koo kan keeti Ithikoo sarramada Tia Yesus narratti maqaa qabda Imbaadu mulfinni kee moofii qabsaa Suuraadhaaf guddina kee mortuutu dhugaaba Waraana fi addoftu waraansuu waddaa kan kee Kottee fattee tiriiree booji'aa
mormituu kee ansi fanaaddabe naftaate binyadda jireenyi koo kan keeti ife koo sirraa madda ati yaa Yesuus narratti maqaa qabda ansi fanaaddabe naftaate binyadda jireenyi koo kan keeti ife koo sirraa madda ati yaa Yesuus narratti maqaa qabda.